سجلا نجابه oromoo ta'ee inni afaan keenyaa kee jalaa bahe oromoo gara fiitetti gaafa filmaata oromoo sooqiddaan saba oromoo jedhan kun maca'uun wal tagazzuu jedhe gartee sooqiddaan bitama oromoo sooqiddaan bitamti oromoon jedhee bara ummanni oromoodha sooqiddaan abii kaardii darbee jedhe ati beessee qabda baala gizeedhaan nu jedhe barbaade yoo abii asii ka'e Dr. Abiy Oromootti diina bitaa jiraa jedhe gartee ada Oromoo guuree jiraan Oromoodha raajaan biyyaa Oromoo godhee waajjira hunda Oromootti guuree ummata biraatiin wal nu dhabsiisee diina nu Oromootti bitaa jiraa jedhe ofii akka Abiy jabaa ta'ee Oromoodha waan orge ammoo amane gama takkaan gaafa Abiy asii ka'e ammoo Oromoon diina hedduu itti bitee ni baddi Oromoo ni balleessa akkas yaadda ammallee gabrummaa dachaanii ammallee hanga biraa dhufee nu bitee cafatee harkaa harman mulee ammallee afaan keenyaaf aadaa keenyaaf amantii nurraa hakeeti akkasii jiraata akkasii nyawwiin kan kee abbaa naga ga'e akka gaarii Jawaar Mohaammed nuti ijoollummaa keenyaan lafeetti cabsinee dhiigetti jissineeti saba keenyaaf wareegamatti kafalle oromummaa qofaa miiwwan nu dhiisisu gatii itti kafallee jirra saba keenyaaf biyya keenyaaf itti baqannee gartee jiru baqaatti nu mudanne biyya jaalannurra maatii jaalannurra gaafa isin nu diigdanii gara deemnu dhabne jiru baqaa nu galtee baqasii akka kan kee gartee saambusaa nyaanne miila namaa alaabaa nafxanyaa jala dhaabbannee kaayoo nafxanyaatiin gartee barannee iskoolarshipii ergamnee nu gartee akka dhiiratti diina keenya utaan nyaachifnee kaleessallee akka dhiiratti saba keenyaaf falmannee alaabaa nafxanyaa jala dhaabbannu jenneeti anna gaafa gartee injifannu umrii fi jiru ilma namaa keessaa baaniiti saba kana gartee saba kanaaf gatii kafalanii qubee adda namni ittiin wal arrabsu tanaaf oromummaa namni ittiin boonu kanaaf eenyummaa keenya kana gannu dhaabe dhiirti sun adda biyyee uffattee jirti allaattitu mataa isaaniitii fi lafee isaanii yoo boolla ba'u boolla ganu qoqorsa gabbaatee waliin deebine dhiirti maqaa qabsoo kanaa isintu nyaachaa ture kaleessallee maatiin isaanii faca'aadha uummanni oromoo bara yoo xiqqaate miiliyoona ta'uu baate kumni dhibba hagasii baradha baqatee jiru baqaa keessatti dulloomeeti gartee biyya namaa keessatti hoomkeeritti mana dullootaatiin guuranii jiraata warri kaleessa saba kana biyya tana wareegama guddaa kafaleedha isin addas farshoo dhugdanii dubartii jijjiirattanii biyyarraa biyyatti bashannantanii hoteela addunyaarra qaalii keessa jiraattaniitiin dhiiga ilmaan namaa gannaqsiiftanii isin adhallee maagaraa isin nyaatiin ilmaan oromoo deeggarta ficcisiistan maagaraa isin nyaatiin yeroo adda saba kanarra yakka dalagdan yeroo adda doolara 50 ergitanii ummata keenya baadiyyaa saamsiftanii viidiyoo raabsiftanii suuraa kaasiftanii ummata keenya gartee milishaadhaa fi kaadiree gandaatiin garabsiiftanii yeroo adda kaadiree gandaatiin milishaa walii galtanii adda saba keenya hiraastan ganda keessatti hin beeknu seetanii waan dalagamaa jiru ayyoon keenya boo'aa jirti baradhallee abboon keenya boo'aa jira baradha buliiwwan keenya boo'aa jirti adhallee mootummaan kun miidheeti hattuu akka keetii mootummaa kana keessa jirtuu fi warra isin walii ijaartanii kalee yakka nafxanyaa walii TPLF walii galtanii gartee meetiif dalagannaaf saba kana gartee qottanii nu awwaaluudhaaf ilmi oromoo akka hin baranne fuulii dalagsiisuudhaaf kalee kaampaanii banattanii sun isin harkaa fashallaan akka waan ittiin nu jiran istiraayik namarra gareen kan kee kaa'e magaalaa kana keessatti hanga ji'a wayii waan gareen kan kee adda kabrii binarratti dalagaa jirtu hin beeka baradha yookaan namni deddeebi'ee iyyate kan mootummaa kana keessa jiran Bareejoo arii iyyate isaan akka dhiiraatti barfurraa osoo akka bakka dhiiraa dhaabbachuu baanne akka dhiiraa kalee leenjuu baanne yaada silaa qaatamu nyaatti barda guyyee guruppiin isaatu namni hundi mata mataa yoo hamtuu keenya agartee asii achi deemtee nu hamatti akka dubartii buna sadaffaa hundaa dhufuutti. Amma tiiktook ofirraa banate. Akkamitti?
Hawa waraabbii taate. Sabni Oromoodhaa dhala keessatti maa jabaa? Tiktookiin. Sabni Oromoo bakka dhibee sanatti illee bakka tokko dalagbata. Wallaahi sii kun. Oromoon takka sobameedha. Leencoo lataa fa'aan sobamte Oromoon. Waggaa 60 mukatti hiitanii Oromoo abboonni kan kennu. Maqaa adda bilisummaa Oromootiin saba Oromoo akka inni mirga ofiin falmanne gadi hin geenye Biraan katabbu maa jira? hambaa dhiira sanii achirraa hafne bal'aa. Dhiira nu biraa nyaatanii. Bakkaan irraa quufin dhabee barraati. Dhiira nu biraa nyaatanii, jagna nu biraa nyaatanii bara. Hayi nama tattara jechuun dadhabaa ta'uu fi hubatan gaatillee. Waggaa 5 jaalulee silaa naftanyaa mana galcha galee Oromoon gartee dhiirummaan beekamu. Egaan qaalichaa na dhabee soomaallee hiyya gakkute eegamu. Nasii kadha wallaahi haga lubbuun ta'e na jirtu si biyye maal goota si biyye. Yoo ati dhiira taatee dhuftee adunyaa deemtee surree baafata waan maamiltaan surree baafatee dhamsii godhatu ati dhiira taatee dhuftee akka dhiiraatti gattee waa dalattee ati gadhu. Waa dalaguuf akka dhiiraa dalagee akka dhiiraa jalqaba laal waa lama sirraa keessa jabaan dhagee tokkoffaa deemu baradhu siyaasaa. Eegasii piraaktis godhu hojii akka namaa yoo xiqqaatte waggaa 10-15 deemii siyaasaa keessa turi dalagii gartee wanni taphaami biyya bulchuun kalee akkasii amma dabreera yeroon amma jiru kun 21 century jirra. Naawulojii qabaachuus feesa muuxannoo qabaachuus feesa jabinummaa qabaachuus feesa akka kaleessa wal ijaaranii hattuun dhuftee biyya bulchuun garee wii ijaarratanii dhufuun galle jiru. Kan qabne. Waa dubbachuuf dhiira qeequudhaaf dur poointii sii maal dhagee dhiira qeequudhaaf nama quba qabu faris jalqaba akka dhiiraa gabbayii bakka nu dhaabbanne san dhaabbadhu deemu dur akka mallas jedhuun beektan bara mallas dhugaa isaati yeroo mallas akka jiru itti naaru baran mallas paarlaamaa keessa taa'ee dhugaa fi gaafatani shaashochi leebaa wushaa jedhani bara ministeerota jedhee nama jalqaba bakka deemi gartee na buusuu barbaadani jedhani dura deemi bakka dhiiraa dhagee koottu jedhaan. Dhiiraa lollee bakka dhiiraa dhaabbannee dhufne kaslaan dhiirti. Yes dhugaa isaati. Dhiirti jalqaba bakka dhiiraa dhaabbatti jalqaba dhiiraan qixa dhaabbatti. Suufa uffatanii karabaatii fuudhatanii yuunivarsiitii dhaqanii dhufanii biyya bulchinaan that's past. Sun dabree jira. Garee ijaarratanii ijoollee sobanii gaaratti erganii nama ajjeesanii ingiliffa dubbatanii dhufuun Oh, laat. Ini apa gar di sini jiru amat. Kilashin furan jiru amat. Teknologi nanti saya makan uang food. Abang tu dia amat jabal dia food nambah beso. Teknologi kan nanti saya. Ini akka nama orang siasat. Jadi akka orang siasat akka abitu sana. Military dia yo berbat. Yo karena mungkin akka singkap bukan sana dia turun dan dia yo jadi itu tadi. Ini milishaa gandaa ta'e milishaa achi bulchaa gandaa ta'e dhawaatan gartee muuxannoo sadarkaa ol kootu godina bulchii aanaa bulchii godina bulchii caaffee toliikii akkasii gartee waggaa 10-20 takkaa piraaktis godhi yoo rabbi umurii si dheeresse eegasii kootu malee wanni ta'anii tumaan kitaaba lola addunyaa tokkoffaa fi lammaffaa dubbisanii akkaataa addunyaan gaafa lola gartee addunyaa lammaffaa dubbisanii waan orowaan kitaaba kan keessan waan orowaaniin dhufanii asitti piraaktis goonaa akkatti nama ajjeesan. Ijoollee ijaaranii fiigaa ibiddatti seenaa gubadhaa. Galtuu wal ijaartee dhufuun bara mallasii bas hin dabarre. Leencichi Oromoodhaa seenaa san jijjiiree jira. Afrikaanuu ammaa lafaa kaateera Itoophiyaa dhiisee. Amma wanni jiru laala akka abbichuu kana gabbaatee gartee. Akkana si jibsiisan ilaala biliilichiidha diinagdeen hin jirtu garuu hin dhaqu dandeettiin qabu beekumsa hin qabu qabalee bulchuu hin danda'u jechaa turte qabaleen gartee kun Puutiin fa'aa wajjin gartee nukureel mallatteessee dhufedha jette Nobel Peace Prize akka itti bu'uuf gartee Tiraamp Nobel Peace Prize ati akkanaan naa dhiban jettee mootummaan Ameerikaa fuudhuu danda'a. Ameerikaan suphara paawaa addunyaa irra guddaadha Nobel Peace Prize yaabbichuun ganama takka gabba ilaala ganama takka osoo barcumaa irra gadi hin taahin abbichuun fuudhe walgahii addunyaa 80ffaa Niiwuorkii taa'ee gubbatti gartee
sonnaan kee tokkoffaasan nama kana wajjin dorgommii ilaali. Bakka siin ni xaxii dhodhi bakka sigartee siin dhaqqabu waan godhuu hin dandeenye. Taa'ee dheengadda adaanichi hin qeeqa Ingiliffa afaan isiitii miti Ingiliffa akka feete haa gootu irraa deemu akka feete. Maan qeeqin chaayinaa fa'aa yoo siin dubbatu mootummaa chaayinaa fa'aa maal kun wanni gaddeebi'ee Oromoo tan jallaalee gartee luuxxu. Ati Ingiliffa beektaa? Maal wannaan dhiyeessee Ingiliffa immoo wallaalaadhaaf nama wallaalaaf Ingiliffi nama afaan nama barateeti. Jarman yoo Jarman keessa jirtan Jarmanadha doktorri Jarman saayintistiin Jarman Ingiliffan beeku afaan Jarmaniin beeka. Chaayinaa dhaqi biyyoota addunyaa afaan Ingiliffaa afaan Ingilizi afaan addunyaati miti yookaan ammoo saabjektii miti Ingiliffi laangujiidha. Maan horii taatee waan hin taanetti rakkatillaa.